بارك الله عليكما وجمع بينكما بالخير. مبروك بلنا. بارك الله عليكما وجمع بينكما بالخير. مبروك بلنا. بارك الله عليكما وجمع بينكما بالخير. بارك الله عليكما وجمع بينكما. مبروك مبروك. عروسيني لمان بقى جمدني بقى جيتني بقى والأرجتني إسلتشو هرابلا أمري إيرتا وجنين دلوما بكا قجاقا يا إلمان هدو هرا hanga isa ɗuma wajjinin jirhaɗa isinin janna mishironi lamaan baga gammaddanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube channel kiyya jalatti argamtan welcome shama arga fuune hundi keessanuu alaa fi keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne baga jiraattanii isinin jedhaa egaa hordoftoota kiyya. Nageenyi kee qilleensarraan isin haga qabu hunduma keessanuu alaa fi biyya keessaa addunyaa rabbi uume tana gubbarra argamtan hundumti keessanuu hanga ammaan hordoftanii maatiin haasa'atanii hedduu naaf galatoomaa. Ammallee akkanuma itti fufa isiniin jedhaa. Galanni keessan dachaa haa ta'u. Umrii dheeradhaa, harka fayyaa argadhaa, bakka yaaddan muraada gaa alaamanni keessan barakaa haa ta'u. Nama maatiin waatiin hundi barakaa haa ta'u isiniin jedhaa. Akkasii ergaa hordoftoota kiyyaa ammallee laayik share gochuun dagatinaa viidiyoon kiyyoo isinitti tole jechuudha. Warroonni haroonni illee welcome ani hadhufu baga nagaan gama YouTube channel kiyyaa dhuftanii isin simadhee jira. Seenaa subscribe like share gochuun na jajjabeessaa akkuma dura baratamaa ture. Warroonni haroo dhuftan ani hadhufu baga nagaan dhuftanii manni mana keessan ahlan sahlan tafaddalu isin jedhee jira. Akkasii hordoftoota kiyyaa sargi firaatu jira. Namni keenya kun akkuma beeytanii miidiyaarra akka namni isa baasuu hin fedhu jechuudha. Namni tokko ni jira ammallee kan miidiyaarra ba'uu hin feene. Miidiyaarra isin baasaa. Miidiyaarra isin baasuu qofaa miti viidiyoon waraabamee YouTube irra taa'u kuni yoo tokkoo fi seenaa yaadannoo namaaf ta'a maaliif wanni miidiyaarra kaayame hoggaa fedhellee ture hin baduu jechuudha. Bilbilli amma viidiyoon keessatti daawulood godhannee kennu kuni yeroo muraasan booda turtii yeroo dheeratiin booda ni tabaraashaa. Viidiyoon seenaa kaawwatame kun immoo keessaa badaa jechuudha. Bilbiluma sanii wajjin tabalaashaa badaa jechuudha. Wanni YouTube irra kaayamee fi wanni TikTok irra kaayame ati bilbila birallee bitteetiin emailima san itti banteetiin itti deebistu viidiyoon sun waggaa 10 irrallee achuma jira jechuudha. Maaliif anama bilbiluma kiyya kana keessa viidiyoon yeroo jalqaba chaayinaala banadhee gadhiise amma bilbiluma kiyya kana keessa hin jiru jechuudha. YouTube keessa seenaa kiyya jalqaba YouTube yeroo jammaruu irraa gadhiise yoo keessa seenee ilaalu yaadannoo naaf ta'a akkuma sani. Namni firaa kiyya kun bakka sirna sargii godhatee bakka fi viidiyoo keessan kana waraabee YouTube channel irra kaayaa gaafa ilmaan keessan hortan tokko gaafa umriin keessan achi deeme tokko yoo rabbi umrii nu kaa'e viidiyoon kun yaadannoodha. YouTube kiyyarra isiniif kaayaa jennaan lak miidiyaarratti ba'uu barbaadu miidiyaarratti nun baasiniin barbaadnu jedhanii lafa qabatanii didanii bakka eegateettan amma akkanumatti sagalee waraabee tumaani du'aa hima isinii godhaa tumaanii viidiyoo waraabaa eega jettan haa ta'u gaafa bara viidiyoo kana yaadadhu tokko sargii bara keessanii san akkana isinii waraabee sagalee mabruuk isinii jedheetiin akkanumattuu yaadannoo ni ta'a jechuudha. Namni amma miidiyaa dhiyeessu kuni hanguma yeroo muraasati malee osoo xagaa jedhee nama miidiyaa barate kanatti xagaa jedhee ofumaan boruu isaatiifuu miidiyaa banatee gara miidiyaa dhufa. Miidiyaan YouTube akka miidiyaa Facebook fi akka TikTok sanii miti jechuudha.
namni hagas maraa miti gara yuutuubii kana hagas mara sa'a 24 ilaalu jechuudha. Tiktookiin feesbuukiin sa'a 24 ilaalu namni keenya amma namni achirra na argaa na beeku na argaa abbaan fedhe yoo arge maal amma namni martuu miidiyaa fayyadamaa jira miidiyaa ilaalaa jira namni marti isaatu hatta daa'im dhalatee waggaa ga'ellee miidiyaa maaliin akka oolu ni beeka jechuudha. Kanaafuu miidiyaa irra nan baasinaa akkas nan godhina hin barbaadu ka jedhu ofii fi isaatti boru yoo arge banateetiin miidiyaa irra baa jechuudha. Namoonni amma akkana didu kuni jechuudha. Tokkollee akkasuma eebbifamee taniin jechuudha. Barumsa fixee eebbifamee innoo eebbisiisaa du'aa godhanii fi sunis akkasuma ni dide sanillee viidiyoo waraabne waayiduu jira viidiyoo osoo waraabanii bakka ni dida namni keenya guutumaan guutuutti fedhu jechuudha. Kanaaf anillee asumaan sargii kamii waraabdi sila kamiin jette sila jechuun keessanii nafu akkasiisaniif anillee waraabee yaadannoo isaanii ta'a bargaafa tokko viidiyoo isin yeroo sana diddan sanitti an akkanumatti viidiyoo waraabee sargii keessan mabruu isinii jedhee du'aayii godhee jechuuf yaadannoo naaf ta'a jechuudha. Akkasii isinuu amma viidiyoo keessa yeroo gaafa jalqaba yuutuubii bartanirra kalee dheengadda kana banattan horra kalee dheengadda kana banattan warra ji'a banattan osoo hin taane warra hoggaa 2 dura hoggaa 3 dura hoggaa 4 dura warroonni barattan akkasuma warroonni hoggaa 10 hoggaa 15 illee dhabamu jechuudha. Ajoollee hedduu jira warroonni amma hoggaa 15 hoggaa 12 oddoo yuutuubii banatan turanii jiran jechuudha. No amma nama reefu hoggaa 2 3 jechuudha nama fakkeenyaaf. Akkasii viidiyooni gaafa jalqaba yuutuubii bananii suni yaadannoo namaaf ta'a yuutuubii bichaa dalagachuu qofa osoo hin taane viidiyoon sun yaadannoo waggaa dheerallee yoo ta'e yaadannoo namaaf ta'a jechuudha. Akkasiin akka kiyyatti viidiyoo tokko yuutuubii bichaan dalaguu osoo hin taane yaadannollee namaaf ta'a. Kanaafuu viidiyoo kan bareechisanii waraabanii gadhiisanii gaafa tokko bar viidiyoo yeroo sana gadhiise kun sababa sanii yaadataa jechuudha. Akkasii kanaafuu misirroon lamaan baga gammadanii baga wal argattanii baga wal geettanii rabbiin khayrii haa godhu rabbiin haa laaffisu gammachuun keessan gammachuu keenna firoottan keenna ka itti geettanillee baga gammadanii ka itti ga'uuf yaadanillee rabbiin ittiin isin haa ga'u jedha gammachuu jedha barakaa jaalalli keessan isa xumuraa ka addunyaa sanarraa du'a malee wanni biraa gargar nama hin baafne isiniif haa ta'u yaa firoottan kiyyaa isiniin jedha. Akkasii rabbiin khayrii haa godhu. Baarakallah alaykum wa jama'a baynakuma isiniif gammannee jirra mabruuk alf mabruuk jennee jirra. Gammachuu jedha bareedaa jedha das nama jedhuudha maasha Allah tabaarakallah mabruuk alf mabruuk baga gammaddanii misirroon lamaan egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana fakkaata bye bye viidiyoo biraatti wal deebinu.